Oduu gaddaa artistii jaalatamaa fi kabajamaan gameessi Oromoo Nuhoo Goobanaa amajjii 15 bara 2014 hospitaala Adaamaatti du'aan addunyaa irraa boqate. Artistiin gameessi Nuhoo Goobanaa yeroo dheeraan dhibee irra tureen dandamachuu dadhabuun du'aan nurraa adda bahee jira. Nuhoo Goobanaa yurtuu artii Oromooti. Umrii isaa guutuu artii afaan Oromoo fi qabsoo Oromoo keessatti gahee olaanaa gumaachuun dabarsee jira. Du'arraa hin oolan Nuhoo Goobanas imala irraa hin deebinetti deemee jira. Duutii haqa taatus hanga dachee kana irra jiraannu waan gaarii dhala namaatiif gumaachanii deemuun qaamaan du'an malee maqaan hin du'anii. Akkasumas Nuhoo Goobanaa umrii isaa guutuu saba isaaf jiraatee saba isaaf umrii isaa fixee seenaa waraabanii hin dhumne nu gumaachuun ganda isaa dhugatti imalee jira. Nuhoon qaamaan boqate malee hojiin isaa bara baraan onnee keenya keessa jiraata. Jaalalli Oromoon Nuhoof qabu dahabaan onnee Oromoo keessatti barreeffamee jiraata. Bara dukkanaa keessatti maashoo tahee ifee xurree bilisummaa taraaruun daandii bilisummaa nuusaaquun Oromummaan maal akka taate addunyatti mul'isee jira. Boqonnaa tokko malee addunyaa irra naanna'uun seenaa Oromoo barreessaa ture jira. Baroota dheeraa dura biyyoota akka Kanaadaa, Awurooppaa, Xaaliyaan akkasumas biyyoota Eeshiyaa, Yaman, Suudi Arabiyaa biyyoonni Nuhoo Goobanaa deemee Oromoota hin dubbisin gargaarsa Oromummaa kanaaf hin dadhabin hin jiru. Awurooppaa, Ameerikaa, Eeshiyaa, Afrikaa hunda keessa naanna'uun gumaacha olaanaa ummata Oromoo saba isaatiif taphatee jira. Nuhoo Goobanaa seenaan isaa bal'aadha. Himuuf yeroon nama hanqata. Sirboota qabsoo fi jaalalaa akkasumas sirboota jiruu fi jireenya ilma namaa bu'aa bahii jireenyaa hedduu weellisuun gurra ummata Oromootiin gahee jira. Gaafa nuti tokkummaa dhabnee faffacaanes tokkummaa yaa ilmaan Oromoo jechuun gara tokkummaatti nu yaamee jira. Akkasumas siyaamti harmeen jechuun harmeen Oromiyaa akka nu yaamtus nuuf dhaamee jira. Sirba dubartii jabeessaa amaanaa rabbiiti jedhuu fi muuziqaa yeroo dhiyootti hojjete kan bara 1999 keessa hojjetuun beekamtii guddaa baadiyaa Oromiyaa hunda keessatti dhageettii cimaa argateen Open 20 Colleges jedhuun barnootatti nu yaamee jira. Nuhoo Goobanaa ummata Oromoo biratti wirtuu guddaati. Nuhoo Goobanaa seenaan isaa guddaadha. Bal'inaan yeroo biraa kan itti deebinu ta'a. Ammaaf kanumaan goolabaa.